السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفون هردفتو تافي كبجمتو تجيتو تبكم جرتنا ناقاها فياكي سني فاقا جراتني نسنين زد هذا الفيديو براتي ولك ديفيد فيديو سمالي جيشون كيسانين أور وان كان نبيتن جديتي يادا نبيتن هون دي كيسانو نبيتن جديتي يادا وانت كوني baamiyaa jedhama. Itoophiyaa hin jiraaf hin jiru hin beeku hin agarre asittiin arge faayidaa baay'ee qaba. Dhugaa rabbi faayidaa hedduu qaba. Ni nyaatama, rifeensatti hin dibatama, rifeensa hin dheeressa. Laali kaa habbaa lamaa sadii wayii fuutee yoo daffistee akka inni wal qabatu sirriitti yoo dafee inni wal qabata. Achi booda keessaa dhimbiibdee mataa rifeensa kee yoo dibatte rifeensi kee luucaa rifeensuma arabaa isinii fakkaatan isiniin jedha shamarran ta'e qimami mana madaamochiidha. Akkasiiti kunoo mattanaal jedhe abbaan giddi kanas bitee hin dide kanas bitee hin dide kanas nyaadhee hin dide kana akkasii laal maziraa deemee maziraa qabna beektanii kootee dhaabee har'a kanaan ga'ee laal lifaatii kiyya lafa arabni naa kutte takka jira beektanii ka horruu maatii nu biyyan naan kutin arabni naa kute jechuudha. Saniifuu laal ka isaan naa kutan sani qotiyyoo hin qabu beekaakaa harkuma kiyyaan qotee baamiyaa dhaabee kanas ni beektan jeetii yaada dhaabee maal isinitti maree ሲዱመቴ ተትግስት ምንድነው ሰቦንቱሌ ሲያደችሳ ምንድነው የተሰቦንቱሌ አከሲ ኡመተ ጃለላ ኡመተ ፍቅሪ አረማል ጎዱ ደመሲንቲ ፈካታ ካና ሁንደ ኩኩቴ ዱገረቢና ሰለቸ ጀናንም ቪዲዮ ሆራቡት ከይ አከሲ kana hunda ganaa kukkute yaa rabbi sima gooftaa kiyya kukkutee laal waxii hojjadhee araba nyaachisa jechuudha. Anillee achumaa nyaadha innis garuu rooza nyaadhu kana hin nyaadha idaamaa baamiyaadha waan akkasii kanneen hin nyaadha salata indoom kanafa hin nyaadha dhugaa rabbi baay'ee namatti tola salataan isaa kanas immoo waxii hojjetanii ni beektani maqaa isaa maal jedhama kuusaa jedhama arabiffaan biyya keenya hin jira kaan hin beeku alaa kulli haal hoo jiraatan meenaa barreessa koomintii jalatti maqaa isaa maal jedhama gaddi jala deemaa laalaa isinii hojjedhee jira waxii kanaaf dinnicha fa'a walitti waa baay'ee isinii hojjedhee jira garuu viidiyoo kiyya laaltan maal taatan ummata sabiskiraayib sheer laayik godhaa warri mana kiyyaa faara wasaatan immoo akkuma seentanii sabiskiraayib godhaa koomintii naa kaayaa anatu dhufee isinii deebisaan isiniin jedha akkasii oromoo koolaa guddisa namni heenna yoo wal guddisna jee wal xiqqeessina namaan jedha akkasii laal kanallee hin dhaabe kanas hin dhaabe hunda isaatu hin dhaabe kana beektani maqaa isaa maal jedhama ni beektani faasoliyaa jedhama garuu hin affeelama warra sukkaara qabu arabni ka wallahi dhugaa rabbi waan takka wanti isinitti himu arabni tuni dawaa hedduu mana keessa itti fayyadamti maaliif akka ta'e hin beeku wanti isaan dawaa hin jenne hin jiru wanti isaanii hunduu dawaadha jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku Itoophiyaa keessatti immoo uummanni keenya gisee dhibame mana keessatti namni hedduun hin fayyadamu garuu baalli rabbiin lafa kana irratti uume wanti rabbiin lafa kana irratti ol margisiise hunduu dawaadha nutu hin beekne malee biyya keenya biyya jiituu san biyya wanti hundi itti ga'u san keessatti dhalannee guddannee waa takka dawaa jedhee namni itti fayyadamu jira hoo qoricha michii ta'e hin beeku qoricha michii san ni beektan jedheetiin yaada damaa kasee waa akkasii saniitti yoo fayyadaman malee jechuudha akka araboota kan ammallee kanallee dawaadha akkana godhinaan jedhan dhugaa rabbi yoo ani la tallaajaa kaa'ee affeel hin nyaatamaa dawaadha naan jedhan garuu biyya keenya odoo ta'e biyya keenya namaa nyaata kana nyaatu kana affeelanii bishaanitti affeelanii jechuudha akkanumatti nyaatan mukuma isaa kan akkanumatti nyaata erga affeelamiin booda jechuudha nyaatan akkasii baamiyaallee laal garaa goggogeellee ni laaffisaa akkuma isiniin jedhe rifeensallee isinii markisiisa
itti fayyadamaan isiniin jedhaa hadda isin wajjin kolfee taphachuun akkanumatti na dabbaree jechuudha. Gizee tokko hin jiraa mira gizee dalagaan nama salacha dhufaa. Akkasittiin dhufee isinitti haasa'utti jiraan isiniin jedhaa uummata qaalii uummata jaalala. Mee subscribe naa godhaa kaashii guddoocha. Subscribe naa godhaa. Shares naa godhaa. Likes naa godhaa. Maaliif doolaara akka raalakkaa una taasisaa gaa maal taatan teessan bichaa nyaattanii bakka doolaara isin akka inni nyaandu na taasisaa gaa maal jechuudha. Akkasii mindinoo jette sabboontuun keenya akkasi sabboontu akaawunti 3-4 naa laala ishee hundi keessanuyyuu eenyu jeesini himu namni azzala argamtan hundi keessanuu naa laaluu baannaan godhi yaada keessan immoo jalatti naa barreessaa kuni maali kanas maqaa isaa naa barreessaa maqaa biyya keenyatti Itoophiyaatti waan jiru kanas waan jiru naa barreessaa hin jiraaf hin jiruun beeku naa barreessaa kunis hoo jiraate naa barreessaa kanallee naa barreessaa la'annoo hin beeku hin jiraaf hin jiru hin beeku akkasii amma kaa gara hojii kiyyaatti seena yaa rabbi waan namarraa oole irraan turan jedhan amma kaa dadhabu amma kaa rattabu amma kaa kana hin kukkutaa kana feestaalii kanatti qofa feestaalillee qopheeffadhe feestaaliitti naqee tallaajaa kaayaa kanas akkasuma feestaaliitti naqee tallaajaa kaayaa garanaan immoo sa'aatiin misaanatti gahee jira akkasii uummata qaalii kun feestaalii kanatti naqa feestaaliitti naqee tallaajaa kaayaa achi fuudhee dhiqee nyaata isaanii hojjadhaa jechuudha. Akkasii akka viidiyoo babbareeda qabadhee isinii dhufuu fi share like subscribe godhaa isiniin jedhaa uummata qaalii viidiyoo har'aa immoo isin taphachaa kaan hin beeku akkanuma isin hojii kolfee taphachuuf hin dhufe isiniin jedha akkuma dura isinitti himetti amma irra deebi'aa warri like hin godhin like godhaa warri like hin godhin like godhaa warri share hin godhin illee share godhaa maaliifi hiriyoota keessan bira haa ga'u timirtii irraa fudhatan jedhee yaada akka kiyya kanatti lafa qoqqotanii haa dhaabatanii homaa kanneen alaabituun la'amamnu manuma keessatti hojjedha hanga harki fayyaa isin qabutti la hanga harki keessa fayyaa isin qabutti hojjedha nyaadha maal jechuudha lafti biyya arabaa bashan keenya jedha lafa jira qottaniif qaabu bicha wanti isin irraa eeggamu akkasii warraan gammana hojjetu